Gaaddisni Islaamaa hawaasa muslimaa gama barnootaatii fi ekonomiitiin ol qabuu fi akkasuma barnoota Islaamaa hawaasa keessa faffacaasuun hawaasa bayyanate uumuuf tattaafata. Waan danda'e hunda godhuuf amata 12 dura dargaggoota kubbaa miilaa waliin taphataniin bifa du'aa'iitiin jalqabe. Akkinnitti eegalee du'aa'iin eegale. Gaafa gartee dura eegalu warra hanga tokkootu waliin dhufee saahibban hanga tokkootu ijoolluma kubbaa taphatu fa'a waliin dhufanii guyyaa jummaa kana bakka silaa dirree deemnu san du'aa'ii haa godhannu jedhanii fooqii suppermaarketii jedhamtu isilii karaa lamaa Naayiroobii Keeniyaa keessatti fooqii suppermaarketii jedhamtu san gubbatti waliin dhufanii du'aa'ii eegalanii. Kaayyoon gaaddisa Islaamaa dargaggoota gartee muslimaa warra gartee dargaggoota keenyaan dura gartee kaayyoon isaa lafaa kaate gaaddisa Islaamaa jechuudha. Maqaan isaa duraallee dargaggoo muslima Oromooti. Kaayyoo isaa keessaa dargaggoonni keenya sheekotii ustaazota daa'oota gartee ifitti gartee gaafa guddataa deeman ifitti dabalachaa deeman jechuudha. Akka lakkoofsa faranjiitti bara 2010 akka lakkoofsa biyya teenyaatti bara 2002 magaalaa Naayiroobiitti gaaddisni Islaamaa gadhaabbate. Naayiroobiin akkuma beekamtu iddoo hawaasni keenya waggaa 40 duraa eegalee itti imalaa jiru. Biyyi Keeniyaa jireenya uummata keenyaatiifis mijaawaa ta'uu baattus uummanni keenya keessa dabarra je'ee abdataa ta'a. Rakkoo hawaasa keenyaa bal'aa kan ta'e waliin biyya Naayiroobii keessatti humni hanga dandeesseen rakkoo tana furuun itti gaafatama hunda keenyaa akka ta'e hubachuun arra boroosoon jenne waan dandeettii keenyaa haa bahannu jechuun gaaddisni Islaamaa sosso'insa eegalee arra hojiilee nuti ilaaluuf deemnu hedduu tana hojjetee waan fuulduraatiifis sinqii qopheessuuf deema. Ammaan tana gaaddifni keenya gaaddifni Islaamaa karaa lamaa kana qulqulleessuu ammaan tana yeroo ammaan tanaa tanatti dama kartee diin Islaamiin karaa lamaa kana qulqulleessaa jiru gaaddisa Islaamaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif jennaan gaaddifni Islaamaa karaa da'aatiinis karaa gartee madarasaatiinis karaa hundaanuu namni karaa lamaa jedhamu kana namni diin Islaam harkaa qabu amma hawaasa keenya tajaajilaa jiru warra sheekotii teenya gaaddisa Islaamaa tana jechuudha. Kanaafuu amma karaa gartee madarasaatiin madarasaan kun qorqorroo xiqqishoo takkaatu arma ol ture jechuudha. Shee amma nuuriitu keessa ture qorqorroo xiqqishoo sanii tajaajilaa turan jechuudha. Qorqorroo oowwii gubbaa gartee ijoollee tan akka gartee oowwii kun gubbaa gaffuudhaa ture. Duuba sissiqaa goobanaa akka Oromoon jettu sanii odoo siquuti kun ammaan tana madarasaa guddaa kana gartee ka fooqiillee gubbaa qabu ka jalli isaallee gartee kilaasii 3-4 jiru ka gubbaan isaa fooqii kana keessa jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galanni haa ga'u. Gaaddisni Islaamaa wanni inni irratti hojjetu waa shani barnoota masjida keessaa yookaan halaqaa barnoota onlaayinaa Zoom irratti hojii da'waa onlaayinaa irratti akkasuma lafarrattis akkasuma markazaa fi madrasaa irratti ammallee hojii gargaarsaati. Gaaddisni yeroo hedduu wanni inni gartee hojjechuu ture dargaggeessa jaaranii shamarranis keenyaas akkasumatti gartee lafarrattis darsii barsiisuudhaan masgidatti shamarran darsii barsiisuudhaan madrasaallee gartee bananii gartee ijoolleen teenya gaaddisa Islaamaatuun ijoollee xiqqishoos barsiisuun gurguddaas barsiisuun hawwanillee barsiisuudhaan gartee hedduu beekaman khayriin isaan dalagan khayrii jabduudha waa hedduu wanni gartee isaan godhu jiran hanga gartee dargaggeessa kanaas waan hedduu haraaraan taanee fi waan hin taane irraa dargaggeessa qabuudhaan khayriin isaan dalagan waan hedduu gartee namatti toluu. Gaaddisni Islaamaa waan yaade hunda bakkaan gahuuf qulfiin akka barnoota tahe amana.
Kana hubatuun rakkoo amma jirtu tanaa fi tan fuuldura nu eeggattus furuuf barnoota beezik tahe barnoota bu'uuraa masarata timirtii irratti xiyyeeffatee dhihoo tanatti barattoota dubartoota akkasuma aayyotaa 150 gahan eebbise. Ammas rakkoon teenya akka hawaasaatti furamuuf dubartiin barnoota barachuun waan yeroo itti kennamuun qabne tahuu hubachuun akka wanni kun galma gahu gaaddisni islaamaa markaza Abuu Bakrii keessatti barnoota afaan arabiffaa barreessuu dubbisuu fi akkasuma barnoota islaamaa kan birootis barsiisaa jira. Wanni inni irraa eegaa wanni hundinuu gizee wanni takka eegalamtu takka jammaan tokko gizee eegalu haala gartee qilleensaarraa waan takka eegala. Gaafa san keessatti maashaallah ulamaa'in hedduu akka malee Naayiroobii tana kanarratti duba maal jennee nuti tokkummaa gartee islaamaa jennee haa eegallu jennee tokkummaa irratti wanni gartee inni irratti gartee jalqaba dura lafaa ka'ee tokkummaadha. Akkasuma ammallee dargaggoon tun imaana irratti wal kaasuu qabdi waan jiru. Salaata gartee shanan irratti tiifachuu irratti salaata shanan gartee jammaan tiifachuu irratti akkasuma ammallee rakkataa gargaaruu. Gaaddisni islaamaa eega dhaabbateerraa namootan barnoota baruu barbaadu hedduuf halkan guyyaa fagootti akkasumatti masjida keessatti qopheessuun amata dabre kana qofa barattoota dhiiraa 50 gahan sartifikeetaan barattoota dubartootaatis kan 50 gahan sartifikeetaan dubartootaa fi aayyolii 150 gahan sartifikeetaan eebbise. Akkasuma ammallee qaraatii hedduu sheekotii hunda walitti yaamee qaraatii gartee gizee isiin qaraamuu qabdutti gizee isiin dhaabbachuu qabdutti gizee isiin eegalamuu qabdutti tamtu deemuu qabaa eenyu qaraasisuu qabaa qaraasisuu gartee eenyu qaraasisuu qabaa waan kana hunda gartee tartiiba godhee qaraatii majlisaa jechuudha. Ganamarraa hanga galgalaatti darsii deemtu hundaa'u tartiiba godhee dhiiraas qaraasisuu jira dhalaas qaraasisuu jira dubartootaas qaraasisuu jira. Duuba kana malillee onlaayinaanillee zuum irratti hawaasa keenya kan bira jirrellee gartee qaraasisuu jira. Akkasuma ammallee diin kun akka gartee hawaasa keenya hundee bira ga'u peejii gartee feesbuukaatiinis gaaddisa islaamaa irratti dabarsuu jira. Akkasuma ammallee yuutuubii irratti illee dabarsuu jira. Waan danda'u takkallee hoo duuba dargaggoonni keenya sheekan keenya shamarran keenyaa fi hawaasni keenya nu cinaa dhaabbachuudhaan waan rabbi nu laaffise oofuu jirra. Akkasuma ammallee zuum irratti barattoota 300 dhiyaatu. Baaburrayyaanitti barattoota 200 madrasaa fi markaza Abuu Bakrii keessatti barattoota 300 waliigala barattoota 800 dhiyaatu yeroo ammaan tanaa barsiisaa jira. Onlaayinaanis nama hanganan ja'amne biraan sagantaa gahuu erga eegalee bubbulee jira. Haala gartee hawaasni keenya biyya baqaa keessa jiru kuni keessa dabre yoo laalle hedduu gaaga'ama hamaa keessa ture jechuudha. Immoo eega madarasaan dhufeen booda madarasaan keenya kun eega dhufeen booda hedduu dhimma gartee hawaasummaa irrattis akkaataa jiruuf jireenya ilmaaniitillee dabalatee hedduu jijjiirama guddaa fide jechuudha. Rabbiin gartee jannata haa qabneessu warra gartee madarasaa kana bu'uureesse hedduu obsa qabaachuudhaan kamindaan jenne yeroo isaanii gartee if qabanii waan qabanirraahis if qabanii jecha aga danda'aniin waliif tumsa gaachana ta'aniiti sadarkaa kana ga'anii. Anilleen haadha ijoollee lamaati tajoolleen isii achitti qur'aana barattee fi tawxiida barattee fi alhamdulillah wallaahi madarasaan keenya kun yoo dhugaa ka dubbannu taate waan hedduu ijoollee teenya nu barsiise jecha rabbii barachuun sanuu jecha rabbii walii lamaa tajwiidaa wajji barachuun hedduu faayidaa gurguddoodha. San gubbaan tawxiida akkuma beekamu tawxiida namni hin qabne bu'aa hin qabu jechuudha. Waan hedduu ijoolleen teenya barattee silaa irraa osoo madarasaan keenya kun ka afaan keenya kun dubbatu ka ulamaa'iin teenya ta afaan keenyaan nu himtu osoo jiraachuu baatte ijoolleen teenya tun irra tawxiida illee hin beektu waan hedduu ala lakkoyneen finnu
jazaa isaanii rabbiin jannataan haa deebisuufi. Wanni biraa kan gaaddisni islaamaa irratti hojjetu hojii gargaarsaati. Gargaarsa yeroo ramadaanaa maatiilee harka qalleeyyiif waan ittiin gammadan guyyaa gammachuu isaanii akka qalbi cabaan hin dabarsine fursiisaa ramadaanaatiin bira dhaabbata. Ramadaana hunda ahlul khayri waliidhaan tahuudhaan maatii 100 ol tahan isiniif jirra jechuudhaan cinaa dhaabbatee gargaara. Yeroorraa gara yerootti ummata keenya warra gara Booranaa jiraatan Qur'aana hawaasarraa walitti qabuudhaan dhaqqabsiisa. يا أمتي يا را أكن مدعي قبري خيسا بهتي أرى لالوك على ركونغر قدو نورد هاتيتي يا يونا من كونكودومي ساني كونكودومي وانا وانكما قباني وانغرغرازيو چالين نوچيتي أرى ركوتي نهيتا نسيا المانكو أرانتن ركوي سينا كتي أرى خيسا نفوتن تن يا المانكو ربين قاليني لا رزقي غرغدو guutuu ilaa waan aaname dhagaa tola ati jaan rakkoon irratti haateeti hadeemu nama addunyaan dhumte eebuu fixa dhumte kan godhanitti rahmata rabbi haa godhu rabbiin halgaddaa fi eedakkatti bulleeti garaan keenya waan nyaanne rabbi isin hin dhoorkin waa takka umrii rabbi isin haa tursiisu. Kana qofaa miti hojiilee khayrii rakkoo hawaasaa tan hatattamaa taate hedduu furuuf dhimmama. Hojiilee gaaddisni islaamaa dalage keessaa gurguddoon konferansii 2 biyya Naayiroobii Keeniyaa keessatti godhee ulamaa'ii biyya teenyaa gurguddoo fi munshidoota hedduu irratti afeeruun biyya keessaa fi biyya alaas sheekotii walitti qabuun konferansii aqxaacaa ummata keenyaa jijjiirte godhe. Konferansiin bara 2012 fi bara 2018 hojjetamte kaka'umsa ummata keenyaatiif akka malee sababa taate. Ammas hojiin biraa tan gaaddisni islaamaa hojjete guddoon istuudiyoo ajaa'ibaa tan da'waan yeroo ammaa keessaa harca'aa jirtu oofisa mataa isaa gadhaabee hojjechaa jira. Barattoota onlaayinaa warra waan kana gadhaaban rabbiin irraa haa qeebalu. Wanni gaaddisni islaamaa irratti xiyyeeffatu guddaan barnoota. San keessaa gaaddisni islaamaa bara 2014 madrasaa Abuu Bakrii gadhaabe. Akkasuma bara 2020 takka markaza Abuu Bakrii gadhaabe magaalaa Naayiroobii keessatti. Ammas biyya teenya keessatti lafa kaara meetira 2000 geessu bitee markaza ajaa'ibaa irra gadhaabuuf lafaa ka'ee jira. Gaaddisni islaamaa hojiilee kana hunda hojjetee baajetni isaa eessarraa jechuun gaafanne. Bajanni isaa maali? Eessaa gartee jammaan kun bajeta harkachuu ture? Wallaahi jammaan kun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra gartee waan kana gabbuure san Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sanarraa jaalatu bajanni isaa jamuma isaati. Warruma gartee isa kana dhaabeetu bajetuma isaati. Buusii gartee mataa ifii qabanii CDlee garagaraa kanallee fuudhanii gartee gurguraa hawaasaaf tawaa'ee diin laallatu jechuudha. Koreen kun gaaddisni islaamaa kun gad dhaabbatu koreen gaaddisa islaamaa maallaqa qabdurraa waliin baastee osuma deemu jirtu jidduun akkamitti waan kana guddisnee konferensii guddaa tokko goonee hawaasa keessatti jijjiirama finna waan joorraa lafaa kaanee rabbiin nu gargaaree namni waan dandahuun kaan addaraasha nu kireessaa barattoonni barsiistonni maallaqa waliin baasanii haala dandeenyuun tikeetas gurgurree nyaatas goonee nyaatas gurgurree CD programma konferensii sanis alatti erginee gurgurree sanirraan miseensa jaarree miseensi baatirraa qarshitan tam qabu khadibba qabu khadibba lama qabu haala saniin deemnee maashaallah rabbi wajjin barattoota saddummeeffannee miseensota saddummeeffannee sheekota akkasitti waliin qabannee
haala kanaan deemu jirra amma haalli irra jirus maasha Allah karaa zuumiin barsiistonnis barsiisaa barattoonnis barataa biyya keenyattis haala kanaan Kanadaa Ameerikaa bakka hunda ijaaramne haala fundraisingii barattoota zuumiin raayis koreenis miseensinis hundi walii qaba haala kanaan gaaddisa islaamaa fuuldura deemu jirra inshallah. Eega gaaddisa islaamaatiin hangana wal barree booda eenyu faatu bu'ure jechuun gaafanne khayriilee tana keessaa akka isaanis hin irraanfatamneef. Eenyu faatu bu'ure gaafii jettu. Duuba warri gartee waan kana bu'uuran Rabbiin subhaanahu wa ta'ala firdoosi naa qananiisu. Qayyamini Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra guyyaa qiyaamaa gabroota gaggaarii sanii wajjin achitti gartee maqaan uumamu Rabbii isin waa godhuun isiniin jaa afoon inshaallahu ta'ala warra maqaa yaamin. Gaaddisni islaamaa karoora yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa lafa kaayuun damee babal'isee waan amma dura dubbatame kanaa fi hojiilee ummata muslimaa fayyadan hojjechuun karaa dheeraa hawaasa isaatii waliin qaxxaamuraa jira. Hojiilee as booda dalagamtu hunda keessatti harka wal qabannee haa waliin tarkaanfannu jechuun waamicha isaa dabarsa. Waan agarreerraa maaliif hedduu gartee nuufillee gargaarsa ta'anii waan hedduu bikka nuti cufuu hin dandeenye nurraa cufu jiranii hedduu galatoomaa jennaanii wajazaakumullahu khayr jazaa.